Waanuma ajaa'ibaatu deemaa jira bara kana keessa dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Maaliifini nutis shamarran yoo jedhamnu bakka dhaabannus hin beeknu. Waan hojjennullee hin beeknu, waan dubbannullee hin beeknu. Maalitti akka adeemaa jirrurree maal keessa akka jirrurree of hin beeknu jechuudha. Yeroo tokko akka of wallaallaa beektani. Of wallaallaa dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu kabajamtootas fi hordoftoota haadha cabsaa jalatti argamtan akkam jirtanii fayyaa qabdanii nagaa kootti galata waaqayyoo. Egaan akkuma sooshaal miidiyaa irratti argaa jirtan jechuudha. Obboleettii teenya Makii sababeeffatee obboleessa keenya Idris Jabanaa fi obboleessa keenya Ibsaa jechuudha. Ibsishaa yookiin ibsaadha. Egaa guyyaa isheen Makiin ibsaa bira osoo hin taane manni maannoo sun Idris bira deemtirraa jalqabee uummanni illee Makii irratti duulaa ture. Maaliif bira deemte kan jedhamuun jechuudha. Kanatti aansee immoo akkuma beekamu ibsishaan jechoota uummataallee hin fudhanneeti. Akkuma beekamu ibsishaa fi Makiin wal jalatanii akka jiran hundi keenya iyyuu ni beekna. Sooshaal miidiyaa kanarratti ni argina. Akkuma beekamu kana durallee ijoolleen kun nama waliin turedha. Yeroo baay'ee nan hordofaan ture jechuudha. Naannoo waggaa 3 fuuldura darbee keessa jechuudha. Waggaa 3-4 waan akkasii na fakkaata. Ijoolleen kun baay'ee takka walitti intini turani jechuudha. Hayi turani baay'ee takka jaalala isaaniillee akkuma ammaa kana isaa turan jechuudha. Haa ta'u malee akka carraa ta'ee ibsaan tiiktookii kana dhiisee hin baheerraahi. Sababa maaliitiif akka inni bahe illee hin beeku. Jidduudhuma sana keessa immoo Raacheen illee gara sooshaal miidiyaa kanatti dhufee gaafa Raacheen gara sooshaal miidiyaa kanatti dhufu immoo Makiin immoo Raachee wajjin immoo baay'ee takka biisii taatee raawwattee indoom Raachee faana wal jaallatanii mana jenne hedduu takka dubbataa ture jechuudha yeroo duraatitti. Haa ta'u malee immoo akka Raachee faana waliin jaallatiin hin beekna akkanumatti irraa yoo amma takka yoo nama shakkisiise illee dhugaa akka hin taane hin beekama jechuudha. Kanaafiyyuu immoo ibsishaa faana akka isaan wal jaallatanii jiran hundiyyuu hin beeka namni kamiyyuu jechuudha. Haa ta'u malee immoo amma kan duraanitiin daran gara sooshaal miidiyaatti baasanii dhugaarmaan dhugaatti gara ummataatti ija ummataatti bahanii dubbatanii jiranii jechuudha. Ibsishaallee dhugaa jaallattaa jedhamee bakka meeqatti gaafatame dhugaadhumaan ni jaalladha jedhee raawwate dhugaa dubbate jechuudha. Isheen illee ni jaalladha jettee dubbatteetti. Kanuma jidduu kana keessatti osoo jiru immoo isheen immoo isa bira deemtee egaa maaliidhaaf akka isaan wal beellaman maaliidhaaf akka isheen deemtee wanti nuti irraa beeknu tokko illee hin jiru. Haa ta'u malee yommuu mucaan kun kophaa ishee miti gaafa sana kan isheen deemtee haadha faaxee faanaadha. Deemtee gaafa sanatti egaa achitti wantoota isaan barbaachisuuf yookiin immoo wanta achi deemaniif raawwatanii gara manaa deebi'anii galanii uummanni immoo baay'ee takka irratti duulee ture. Waan uummanni irratti duulee sanaa fi irra dhufee raawwatee uummata irraa dhoowwaa ture dhiisadha. Bakka deemteerti wanti isheen balleessite tokko illee hin jiru. Deemtee akka nama tokko dhaqxee simannaa gootee fi deebiteetii dhufte. Anillee nin beeka jedhee raawwate. Akka isheen yommuu achi deemtu dursitee itti himteetitti dubbatee ture jechuudha obboleessi keenya ibsishaanii. Egaa uummanni garuu wantoota baay'ee isheen lattirree akkasuma Idris Jabanaa lattirree hojjetaa turanii jechaallee turanii ibsishaan immoo kana bakka godhee hin fudhannee fi bira darbaa ishee ture jechuudha. Haa ta'u malee guyyaa kaleessaa galgala yookiin halkan har'aa kana andarbii kana jechuudha. Egaa wantoonni baay'een tiiktookiin kun waa baay'eedhaan deemti. Namas walitti fiddii namas walitti naqxi jechuudha. Already sooshaal miidiyaan batalee gaariidhas gaarii mitis jechuudha. Nama itti fayyadamuu beekuuf gaariidha. Nama itti fayyadama hin beekneef immoo gaarii miti. Namni sooshaal miidiyaa kana akkamittiin akka itti fayyadamu beekuu qaba jechuudha. Akka kamittuu ta'e sooshaal miidiyaa kamiyyuu maaf hin taane akkamitti akka itti fayyadamu beekuu qaba jechuudha. Garuu ijoolleen kun sooshaal miidiyaa kana akkamitti akka itti fayyadaman hubatanii jiru natti fakkaatu. Egaa sooshaal miidiyaa irratti akkasittiin bahanii dubbachuun akkasitti wantoota adda addaa walirratti deddeebisuun waan fakkaatu miti jechuudha.
Idris amma bakka kanatti maal jedha ani waan fe'es ta'u makii dhiisii hin qabu hedduun jaalladha wanneen an ishee baay'illamee guyyaa sana ishee waameefiyyuu waan ishee jaalladhuu fi egaa namni guyyaadhuma takka wal argee wal fuudhee sireerra waliin geessu takka wal argee waliin shaayii dhugee maal jedhee sanaan booda ምናምን በቃ ያው የተለያየ ነገር ነው እሱ የሚያወራው ማለት ነው። በጣም እንትን ይላል። እንግዲህ ኦሮምኛ ዳኒ ሚቲ ከኔ ዱበታት ወይ አማርኛ ማትሰቡ ልጆች ትሰማላችሁ እሱ ምን እንዳለ። እንግዲህ ኦሮምኛ ማትሰቡ ልጆችም ታውቃላችሁ እሱ ሲያወራ ማለት ነው። ቤክተን ይጀቹ ላይ የሮይኒ ዱበቱ ግን በጣም ያስጠላ ነገር ነው ማለት ነው። እሱ የሚያወራ ግን ይሄን ሁሉ ወሬ አያስፈልግም ነበረ። እውነት ለመናገር ይሄን ሁሉ ወሬ አያስፈልግም ነበር። እውነትም እሱ ከወደደት ያው ለሷ መናገር ነው። እሷ እሺ ካለች ይሆናል አልሆንም ካለች ደግሞ ይቀራል ማለት ነው። እና በጣም የሚያስጠላ ነገር ነው ይሄ ነገር ሁላችንም መጠናቀቅ ያለብን እንደው በተለይ እኛ ሴቶች ማለት ነው። ሴቶች እውነት እንደዚህ አይነት ውስጥ አለመግባት በእውነት ማለት ነው። አከሲ ዋና ከናከ ሰገሉ ሶባኔ